Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoonni chaanaalii Rashaad Tuubii jalatti argamtanuu marti keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata rabbii isinis baga nagaa taatanii isiniin jedha. Har'a aappii tokko isinii qabadhee dhufee jira. Aappiin sunis sawaa fi moobaayilii sawaa fi zeenii irratti hojjetaa jechuudha. Egaa sawaa irratti aniyyuu dalagsiifataan jira. Aappiin sunis immoo egaa gaggabaabsee isinitti hima. Warroonni haaraan gara chaanaalii kootii dhuftan like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Yoo viidiyoon kun isinii tole hiriyoottan keessaniif illee share naaf godhaa isiniin jedha. Egaa waan ofiitti fayyadamnu obboleewwan keenyas kan shabakaan isaa rakkisu yoo jiraate itti fayyadamanuu isiniin jenna warri mamlakaa keessa jirtanu. Aappichis kunoo isa kanaa jechuudha. Hatunel Plus ka jedhu kanaa jechuudha. Egaa hundi keessan irra caalaan keessan inuma beektanii appiliikeeshina kana yeroo baay'ee itti fayyadamaarra. Kanaafiyyuu aappiin kun garuu abdeetii gootuu jechuudha. Amma keessa galeen isinitti argisiisa. Anammaaf naa hojjetaa jira jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan stop jedhee jira. Anaaf amma kunoo sawaa irratti hojjetaa jira jechuudha. Kaasaa STC free 2022 Najma Sip Hat ka jedhu kana irratti isiniif hojjetaa jechuudha. Isinis immoo kanarra godhachuudhaa fi abdeetii ta'ee jira waan ta'eef lafa Pilistoorii keessaa dhattanii abdeetii godhattu malee inni duraan irraa qabdan sun hin hojjetu jechuudha. Pilistoorii keessa gallee Pilistoorii keessa galtaniitii itti barreeffattu jechuudha. Hatunel yeroo irraa barreessitaniittan inni fida kunoo Hatunel Plus egaa waan ani gadi instaala godhee jiruu fi yoo feetan ani Unistal ka jedhu kana rukuttanii lafa abdeetii godhachuu dandeessu jechuudha. Open jedheetan seenaa jechuudha. Nama waan gadi buusee jiruu fi al tokko irraa dhaabee isinitti argisiisa. Kun beeksisa. Egaa amma irraa dhaabeen isinitti argisiisa. Egaa as keessa yeroo gallee jenneenne as keessa yeroo galtanii jettan kunoo jalqabumarraa alaabaa Saawudii yeroo Biraazilii alaabaa biyya garaagaraa taanee yeroo dhufu Lebiraa fi STC walitti aananii jiru kunoo isuma maslaalii qabu kanaa jechuudha. In qabu jechuudha. Innis amma irraa qabdanu maslaalii kana in qabu jechuudha. Kanaafiyyuu isa maslaalii qabu kana yoo gadi buufattan isarra godhattu. Namoonni zeenii qabdan immoo akkasumarra ol adeemtanii zeenii irrattis ni hojjetadhani. Kunoo zeeniin immoo plans 2022 isa kana isa 25f CM2 gidduu jiru kana isa 0 ofirraa qabu kana isa kanarra godhattu jechuudha. Walumaa gala isa 2022 irraa egaa ammamii akka inni hojjetaa jiru isinitti argisiisa. Fakkeenyaaf startii godhee yeroo startii godhee ka'ee jedhee stoppiidha. Sana booda adi taayimiidhaan sa'aatii keessanitti dabalachuu dandeessu. Duraanii daqiiqaa xiqqoo ture amma 14 irraan qaba. Haga 24 isinii deemuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu amma yuutuubii galee isinitti argisiisa. Akka inni dalagaaru walumaan ilaallaa jechuudha. Egaa fakkeenyaaf egaa yuutuubii kunoo akkuma argaa jirtan dalagaa jira jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan dalagaa jira jechuudha. شيطان اللي سنراتيس شيطان اللي سنراتيس نما نخيس تقول لي كل داو ورك أجيلون شو ما مربي عبد نما أجيلون شو ما مربي عبد نما أجيلون شو ما مربي عبد نما بيكم سان شو ما مربي سنعبد والله واني سنتكاي يادين ربي سنعملك. Egaa namoonni haaraan gara chaanaalii kootii illee dhuftanii yoo jiraattan egaa Rashaad Tuubii ka jedhu sarchii godhaati like share subscribe itti roobsaan isiniin jedha. Kunoo akkasitti yoo barreessitanii jettan dhufee isinii ba'a. Kun chaanaala kootii jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtanii chaanaaliin kan koo isa kana dhagaa irra caalaan keessan ni beektanii namoonni hin beekne yoo jiraattan immoo asiin seenaatii tiktookii koo jalallee ni jira jechuudha. Egaa namoonni gariin gaaffii isin gaafattan fa'aa feesbuukii akkamitti sheerii itti godhannaa feesbuukiin keenya sheeriin qabu warri naan jettanii egaa kunoola obboleettii keenya tokko na gaafattee turte kunoola kan suuraan piroofaayiliin diimaan irra jiru akkaataa feesbuukii sheerii cufaa jiru itti banatan ka jedhu kunoo ajjalallee ni jira. Egaa asumaanuu irraa fayyadameen siin jedha obboleettii keenya yeroo yuutuubii koo jala galtee jettu kunoo haala kanaanii akkanumatti olooftaa jechuudha. Akkanatti yeroo olooftee jettee kunoo mallattoo feesbuukii laayikii irra jira mata dureedhuma dubbifattaa jechuudha. Egaa kabiraas kunoo akkaataa suuraa keessan feesbuuk irra keewwattanullee bifa pirofeshinaala ta'een itti jijjiirrachuu dandeessan jechuudha. Akkaataa iimoollee kunoo barsiiseen jira. Kana jala yoo gaddeemtanii jettan waa hundayyuu argachuu dandeessu gaafiin qabu. Egaa kan gaafiina gaafatte sun asumaanuu deebisii taadhee tan abdii qaba. Egaa kunoo asii argattaa jechuudha. Gaafii kan keetiif feesbuuka kan sheerii hin qabne sheerii isaa itti banachuudhaaf haala kanaan sirreeffachuu dandeessa. Egaa obboleewwan kiyyaa hundi keessaniyyuu yuutuubii kana sheerii laayikii naa gochuun dagatinaa isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Shabakaa kanarraas immoo fayyadamaan isiniin jedha. Waan tolaatii sila guyyaa muraasa yoo itti fayyadamne jenne dhaabbachuu dandeessi. Nagaan naa jiraadha.
بلال نوفة بود خدمان ديني جالت نقما مصطفى الأميني تكابر نمني حنق جروساني وان جايلي انت تبك نقماني